Maarree waan keessummaa qabataatu maali? Keessummaa mana ofiitti tuqanii gad waajjiru. Maali namni keessummaa waan keessummaa qabduun waan keessummaa qabduun dhugaan harka inni ulfaata. Inni kennillee haa ulfaatu. Maarree dhugaan harka tana keessa naa baasaa jedhu. Kootu maarree maalii battala tana nu waamtanii isiniin jedha? Walumaa waamanne nama nu waamtanii gaafan. Nama nu waamee waan nu waamtanii gaafannaa qutitti yanaan jette galuu dhiigala. Yaa'ee dhugee nagaan si haa galu. Maarree asumaanii nama nu waamte itti nu qaba. Maarree namni nu waame sun eenyu? Izzaddiin. Izzaddiini? Maarree erga itti nu yaa jettan Izzaddiin na cinaa waan jiruuf ani isa gaafachuuf illee naan tolu isin ergannee jirraa itti nu fuufaa isin jedhu. Tole waan isin ergattan hin jedhu isinii dhaqa. Maarree abbaa rabbiirraa isintu yaamee dhumne waan nu yaamtanii nu qabadha. Marhaba wanni si yaamneef haaji obboleessa keenya nuti aadaa qabna, uumaa qabna, seera qabna, heera qabna, akka aadaa keenya bulla. Keessumni waamee irraan sana waan nu waameef isaa beeka. Nuti gammachuuf yaamsa isaa fudhannee dhufne. Akkasii dhiiraa dhalaadhaan jenne dubara nu keessa jira, dhiiraa nu keessa jira. Hiriyoonni isaa hundi akkasitti wal fudhannee dhufne. Nurratti niitillee xiqqeesse, nurratti deebi'ee hiriyoota isaatis xiqqeesse. Sana himannaan keenya isintu beeka kaa isin hin ganne. Hiriyaa kennallee waamee, nullee waamee, keessummaallee waamee, dubartii waliin waamee irra nu saalfachiise, waan nu saalfachiise nu argaa jette. Nu argaa jenne. Maarree abbaa Izzaddiin waan nu waameef nama himata. Waan kana himadhaa gurrarra naaf sittuu hime. Ta himatu jedhee irraa fuudhamu. Ta himanne lakki dhiisi jedhee irra deebisa. Maarree ta himatu jetteetu maal irraa fuuta? Maarree ta himatu jedhee irraa fuudhatan galuu sii gala. Dhugee nagaan isin haa galu. Naasittuu haa galu. Maarree hin jalqabna garadhaan dhuqabna moo akkanumaan deemna? Maarree osoo gara deemnu hin deeminiin dura osoo himatamaa bira hin deeminiin dura isa biratti xiqqoo dubbiin na hafte nu aadaa qabna maalii qabna jedhe xiqqeessi yoo jedhamu kun arrabaan isin arrabsimu dhayaa ulee isin dhayimu maali jedha itti deebi'at akkatti isan naa gaafadha isan gaafatanii hubatan gara himatamaatti deemtanii isin. Maarree isin midhaadha. Abbaa rabbiirraa isin geette. Maarree namni kun isin kabajaaf isin yaame keessummaa waliin dhiira dubartiin isin yaame. Waa isin jedhee isin arrabsimu. Nama keessa isin dhaanuu dullaa isin dhaanee qabaa jedhanii qorti asii isin gaafatti. Uleen dhayitti ulleedhaa dirmamuu qabdi. Daawullee dirmamuu si harkan. Daawullee daran nu madeessi. Maali yoo jettan nuti gammachuuf dhufne. Gammachuuf dhufne sanii faggaa dhufne. Wanni nuti dhufneef sun hin taane. Lammata deebii caaltuu biyya galuu heddeennee gammachuu saniin yaamamnee dhufne. Inni immoo biraankii nurra dalage. Kanaafuu daawullee daran nu dhaanee jedhu. Daawulleen fayyanii maarree waan inni nu rifachiise kana rifaa tokko fayyinee waan hin dirmamuuf nu madeessee jetta waan hin fayyine nu madeessee jetta. Kanaafuu nu dhoofne nu Biraankii jedhee kabajaan nu yaame biraankii jedhee nu soba jettan. Biraankii aadaa Oromoo qabduu jettan. Abdi gaafadhi isinii gaafadhallee deebi'ellee maarree waan jedhan dhayaa uleen fayyanii jecha waan nama sobiinsa waan jechaan fayyani namni kun akka aadaa Oromootiitti kabajaaf nu waame. Kabajaaf nu waame biraankii waan aadaa Oromoo keessa jira biraankii jedhee as dubartii dhiira nu haadhaabsaa olee kadhannee mataa dhungannee as deebisaa garas deebisaa oolle. Akka lafaan maraa olee aadaa Oromoo keessa jira nu godhe gurbichi kun itti nu argaa jira. Akkanaan nu galtan. Akkanaa isin galtan. Maarree isin ergateef illee na geessanii isinirraa kuufee jira. Gara qorataa nuutitti hin darbamu isin nuu darbitan. Tamtu ittaana. Walumaan itti darbina. Maarree ittaantu abbaan himatee jira. Himataan muka himatamaa wanni jedha maaru kun gurra isaa irra wanni kun waan jiru moo waan hin jirre nuu gaafatanii isin. Maarree ani akkuma dubbii isin dura jettan san isa cinaa jira. Garas dhandhaan keessa dhuga mi achi as naa gaafadha. Fuula keessa wallaaltan. Achi maarree qoratu isin bira na erge. Wanni amma abbaan rabbirraa jedhu kun gurra kan kee irra waan jiru si himate waan hin jirre si himate. Waan jiru illee waan hin jirre illee. Akkam tamtu tajiru tamtu.
kamtu jiru keruga kajiru nama yaamachuu illee anatu nama yaamate akkuma beekamu isa qofa miti isin hunda namni yaame ana wanni yaame ammoo akkuma beekamu isin hunduu waan isin yaamte illee ni beektanii kan inni nama irra na salphisee nama irratti waan itti irratti dhagee kan jiru kana ani waan darbe miti nama yaamachuu kiyya dhuga yaamadhee waa yaamadheef kunuu isin argitanii wanni isin yaamadheef kan garuu kan inni nama biratti akkana godhee na salphisee maal jiru kana keessa gooma. Keessa kuma gabdu. Maaree gaafadhee deebille yoo gaafii irraa qabaatte osoo tattaan dabiin akka itti naannuuf nu barbaade. Maaree afaan takkatti birannaafe abbaa irratti irraa of qofaaf himanne uummata dhufe san hundaan keessummaa fi nama inni waamee waliin qabeetu himate. Maaree wanni an keessa isa waliin jiru kayaama hajjiin jedhu dubbii dabsee jedhu kana naan taane itti naa deebisaniiti uummata isa hunda waamuun kee dhugaadha. Firaan kiyyattee uummatas dhaabsisaa ooluun kan keessumaa hojii rabsi jira moo sin jiruu na gaafadha. Maaree hajji sibiratti deebi. Wanni sibiratti deebi'e akkuma taan nama waamadhee jette jessan ani isallee wata kan goone nama waame isa qofa miti nama hedduu waame isa qofa keessaan baasee waan goone akkuma jette san maaree uummata waamte san irratti akka afaan baraatiin firaankii jedhan san ka afaan keennaan gowwoomsuu jedhamu san uummata irratti hojjette moo hojjette? Hojjette. Sana hojjette. Kootu maaree gaafadha isinii gale waan isin na gaafattan san hojjedhe jedhe. Hojjedhe jedhe. Haa isa bichaa yoo ta'u haa hundaa ta'u. Hojjedhe jedhe aman. Maaree maal jenna tamtu ta'an. Maaree ta'e ta'an dubbiin tun ta'uu waa akkatti moo ta'uu laman? Dubbiin ta'uu laman. Akkamitti ta'uu lamante? Himataan himate. Himatamaa waan inni na himatuuf kana jirtii jedhe. Tanaa wal aman. Maaree yeroo duraan dubbatu san akkuma isin jettanii gaafa yeroo duraan dubbatu asii hajjiin na jirtillee nan hin jirtullee jedhe. Uummata waamuun na jirti jedheeti waan biraa kophaatti isan goone jedhe. Innillee waan biraa kophaan na godhe hin jedhe. Uummata keessatti na salphise jedhe. Amma ammoo firaankii jedhamu san yookaan afaan oromootiin ka gowwoomsuu jedhamu san irratti hojjedheeraa jedhe. Maaree maal jennaan ta'a? Dubbiin walii waa kan. Dubbii walii waa kan. Ta'uu amante. Maaree. Dubbiin tun ta'uu lamante garan akkam goone. Maaree akkam goone. Erga wal amante. Isaan hunduu dubbii kana nu haa fidhuuf iddoo kana nu haamatan. Ka himatullee dubbii kana naa argaa isin gosatiyyaa isin ala kan qabu waan isin murteessitaniin fudhadhaa fi nu waame. Dubbii isaa laallee gara dhugaan jirtutti. Yoo abbaa rabbirraa seeraan ala gurbaa kana deemaa jira. Abbaa rabbirraatiin irra dhaabadhu jennee. Yoo hajjiin ammoo seeraan ala abbaa rabbirraatitti dabree jiraate. Akka abbaa rabbirraatitti dabree jiraate. Hajjiidhaan waan akkanaa balleessite jennee fixadhu jennaani. Maaree kanaafuu gara murtiitti ta'a. Maaree gara mataatti deemnaa galuu isinii gala. Dhugeen egaa isin godha. Osoo dubbii gara mataatti deemaa nama waasii kun dubbatan fakkaata. Na fuudhaa jedhe. Hin fuunamu fuunu. Haa fuunu namni yaada haa baay'atu. Namni yaada haa baatu na fuudhaa qofti yanaan jette galuu sii gala. Yaa'ii nagaan isin yaa gala. Itti fuufaa. Nageettee. Isin gette. Ulfaadha booda. Dhufee. Maarreewwan isin bira dhufee. Qortiin nu kennitti illee haa ulfaattu. Waatu garaan hanqatee jennaan. Waa addaan baafadha jedheeti. Dhufe. Wanti garaan hanqate suni. Abbaa himataa fi himatamaa jira. Himataa fi himatamaa kana keessa himataan homaan hin dhoofnee jedhe. Homaan hin dhoofnee jedhe waan jedheen sani hin himne. Waan jedheen sani hin himne. Achi naafte. Himatamaa biratti himatamaa akka jedhaa jiru uummata guutuu firaankii gootanii jennaan firaankii godhee jedhe. Dachaase. Gootta. Maarree nu dachaasanii. Maal jettan? Maarree waan nu dachaasanii santu beeka. Hima dachaan jira. Maarree anillee waan quuqee naannoo dubbadde yoo bakka xiyyeessan naa ga'uuf na dachaasan taate tole yookaan ammoo waan dhufeef dubbaddeeti isaanii kennaa jedhu. Ootta. Dhufee. Maarree eega jedhan yookaan bakka xiyyeessan naa dhaqan maarree ni kennaafi. Maaree nu dachaasan. Maaree wani dachaafneef illee maarree wani nutuu dachaase wani dachaafseef isaan dubbii dubbataniituma iddoo hanganaa deemuuf deemu iddoo an biran geenu karaa an deemee irraan bu'in jidduudhaan na jalaa muddamtanii dhaabadhaa jedheeti
jara isaan dachaase isaan leen udachanii jiran maarree taytaan toltoon isaanii taadachaa taytaan tun deeman taytaan tun isintu itti deema taytaan tu tanaatu gara himatamaa deema dubbii walii waakkanne ta'uu amante duraa waliin jennee jira maarree gurbaan kun nama waamuu dhuga dubbiin tun gurbaan kun nama waamuu dhuga amane inni kunillee waan amane jira si yeroo jalqaba gaafannu san nu qaimo hin dhoofne naan nu dhoofne uummata keessa nu saphise waan aadaa Oromoo hin qabne uummata waamee uummata keessatti waan hin taane nurratti dalage maarree kun dhayaa oli akka dhayaatitti gosi diina haalaaltu jedheeti nu himate kanaaf wani akiyya deeffatee illee kanaaf maarree addaan baasee jira na salphise jedhe dhayaan akka hin jirre addaan nu baasee jira duraa himate dhayaa dullaatii miti malee ta dullaa gadiitii miti akkasin naa laalaa nuun jedhe kanaaf jira dachaafadhee jira. Baga dachaaftan akkanii dachaaftanii waan isin dachaaftanii kanaaf dachaaftanii isinii galuu isinii gala. Dhugee nagaan isinii gala. Maarree garam deemna. Garii deemna. Dubbiin erga walii waakkan qajeeltu. Qajeeltu. Gara qajeeltootitti deemna. Gara qajeeltootitti deemnaa kana garamirraa eegallee garamitti qajeelchi. Maarree nama waamee jara lachuu jedhe isa na waamee na salphise jedhe namoo ammoo nu akka haqaa dubbanna. Maarree akki goon dubbiin fagoon deemsisa dubbiin hin mul'atti dubbiin mul'anne tokko fagoo deeman gongume illee waa hundaanuu fagoo deeman dubbiin dhiyoo tana jirti maarree hajjiin erga nama waame inillee jedhee jira waa kan hin amane nama waame maarree kabraa irratti nama waamee biraankii irra hojjete jedhe biraankii kanatu naan taane jedhe abbaa rabbirraa biraankii kana naan taane jedhe maarree dubbii achiifas olii gadu garu asii achuun qabu waluu waa kan nama waamtee biraankii irratti hojjechuu mana nama keessummaa waamanii achi barbaruun soofuun hin ta'uti dubbiin hajji bira jirti jedha hajji biratti waa argee maarree hajji bira argine mee hajji bira eega argine ama dubbii maal goona maarree wanni gootu dhangeeti Mustafaa irra kaayadheeti gara muftiitti deemti. Gungoo nama maxxanmu. Dubbii na fuudha jedhe. Dubbii kotta. Dhufe. Dubbii na fuudha haa dhufu. Maarree sa'aatii murteen dhuftu dubbii na fuudhaan eega jira. Murtiin duratti dubbii na fuudhaan eega dhufte. Seeraan dhufte. Seeraan alaa hin dhufne. Dhalachaa nuumti. Ni fuunaan iyya. Kotta jennaan. Kotta jennaan. Maarree isinitti dubbanne. Maarree waan garaa naan gadi jiraaf isinitti dubbanne. Dura isiniin jedhe saniitu naan sirraa'iniif isinitti dubbanne. Himataan waa lama himatu waa takka himateef isinitti dubbanne. Dubbiin piraankii himata geetteeti himate moo jechaaf isinitti dubbanne. Maarree jecha naan jedhee jecha yoo piraankii maa inni hojjete kunuu naan taane ka jedhu ka ta'u taate dubbii himata geettu natti hin fakkaatu jechuuf isinitti dubbanne. Yoo ammoo piraankii hojjetame kana keessatti isa tokko jaawaa jedhee jiraate yookaan uummata kana guutuu waa jedhee jiraate himata geetti jechaaf isinitti dubbanne. Kanaaf dubbii yoo himata qabaatte waan keessaan himatan qabdi jechaaf isinitti dubbanne waan keessaan isa buufee isa dhukkubse san as nutti baasee dhugaa isaallee yoo dhugaa qabaatee dhugaa isaa arginaa jechaaf isinitti dubbanne. Yoo himatamaan miidhamaa ta'e yookaan miidhamaa ta'e miidhallee yoo ta'e isaallee hin argine jechaaf isinitti dubbanne. Inni ka himataa jiru piraankii isaa qofa piraankii isaa naan taane jecha osoo hin taane waatu keessa jira jecha naan jedhe ulee caalti jecha naan jedhe jedhaa jiraaf isinitti dubbanne. Himatamaan ammoo piraankii hojjechuun kiyya dhugaadha jedhee amanuu isaa kanaaf isinitti dubbanne. Dubbiin bakka itti walii galte qabdi bakka itti wal qabdi qabdi jecha isinitti dubbanne. Bakki isinitti walii galte piraankii waamamuu fi waamuu isinitti dubbanne. Tuun ammoo laatiin bahinta dhugattee hafte ta'inni jecha ulee caaltu ka jedhe kanatu dhufatee isinitti dubbanne. Maarree kana addaan naa baasaa jecha isinitti dubbanne dubbanne galee. Kootu dubbataan gale. Dubbataan gale maal jennaan? Maarree wanni jennu dubbataa keenya kana waan naa ifnitu jira jedhe osoo murtii biraan gahin jarri lachuu seeraan ala adabamuu qaban waan isin ifte kanaan ifne jira jedhe duratti nullee ibsuufillee yaallee nurraallee hin fudhanne maarree abbaa biraatti deebine abbaa biraatti deebine ta dura nu ibsineefi naan ifne jedhee abbaa biraatti deebine dubbiin si quutte tamii battaatti si gaafataa tutan afaan keenyaan durallee nurraan fudhanne afaanuma keetiin itti jenna. Osoo isa bira nageen ana fuudhati. Osoo achi nageen ana fuudhati. Maarree fuudhu. Maal? Hin dhaqu ni jedhuuf abbaan rabbirraa na dha'e naan hin jenne na arrabse naan hin jenne waan na waameef waan biraati gammachuu biraatiin na waame gammachuu na waamee waan gara sobaatiin na harkaa jijjeere piraankii naan jedhe an piraanki mana naan taane an keessumaa nama guddaa marasaa dhufe
yoo abbaati abbaan kun nama kabajuu qaba. Mana ofii kana keessa nama mee yeroo kana biraa fiigaa yeroo kana deebaa yeroo kan waan yaadaan dhufee narraan fudhanne jedhe malee na arrabse hin jenne. Arrabsine duraa biraan kana naan taane ni jedhe. Maarree waan asii manni jedhe. Abbaa rabbiirraatti gara lammaffaa gadi deebius hin jenne. Inni wani deemaa ruuf. Arra wayii himatee na arrabse kana naan jedhe cabi naan jedhe doomi naan jedhe. Naan jedhe hin jenne. Nu amma jalqaba irraa wanni nu sa'aatii kana hunda asitti hin dheefi guyyaa guutuu as taa'aa oollee fi dubbima kana amma deemee lammaffaa gad deemee isaan biraan dhadhuu jedhe. Maarree isaan biraan dhadhuu qortitti yanaan jette galuu sii galu. Battalatiyyaa narraa dhaabadhu jedhaan. Maali? Narraa dhaabadhu jedhaan. Wanni narraa dhaabadhu jedhuun seeraan narra deemaa jirtaa narraa dhaabadhu jedhaan. Gaafa ani himataan himatu battala tana jirtaa fi narraa dhaabadhu jedhaan. Battala tana jirta gaafa nu himatamaa bira dhadhee gaafa sila akkuma qorti dachaate waan isa hanqate waan sila addaan baafachuu qabu yoo san baafachuu qaba malee sa'aatii murtii bira gaheetti duuban nan deebisuufi seeraan na deemaa jirta narraa dhaabadhu jedhaan. Narraa dhaabadhu jedhaan kana galuu sii gala. Dhugee nagaan isin yaa kootu maaliin maaltu ta'an? Tanto maarree gara nallee fixanne dubbiillee argine manallee yaada argine namillee waan jedhu jedhe gara dhadhu dubbii fixuuf deemaa jirra. Maarree himatamaa bira dhadhaa dubbii himatamaa biratti gurraan kee irratti jenneeti isarratti qabu osoo hin taane murtii kennuuf deemaa jirra. Maarree murtii tuttaan. Maarree murtii tuttaan alangee duraayu Mustafaa bira kaa'adheera jedhee isinillee asin taatu bira kaa'adheera jettanii eega isin akkas jettan maarree gara murtii tuttaana muramte rabbii diina keenya lafarra haamuu fi muramte rabbii uummata kana walitti araarsuuf maarree namni tokko wani nama himatu hamtuu nama himatuuf isinitti muramte jaalala walii qabuu nama himataniif isinitti muramte jaalala isin namaa qabuu fi waa wal jaalatanii fi nama himata malee osoo walii hin jaalanne osoo araaran feene nama himatanii fi muramte nama himatanii fi muramte nama jaalatan himatanii fi muramte nama jaalatan himatanii fi muramte asumaan kan himate kun illee osoo isaan dhaqee waan jedhin osoo maqaa isaan balleessin gosatu jira yoo ani kun seeraan ala gubbaa kana himataa jiraat yoo inni seeraan ala naddeemaa jiraat dhugaa kana arganii yoo na dhaabanii illee haa dhaabanii yoo isallee dhaabanii haa dhaabanii jedheeti abbaan rabbiirraa dhufee iddoo kanatti gosa kana keessatti nutti himate haa ulfaatanii jennaan eega akkana jedhee muramte maarree rabbiin falfala amuru akkuma jenne falfala keenya rabbiin jala amuruuti. Dubbii hajjii biratti arge iddoo hajjii biratti arge maarree nama keessummaa waamin ta'e nuu jedhe keessummaa waamuun batiin qabdu turi batii miti garuu iddoon itti balleessite erga keessummaa waamte kaameraa dhussitee nama irratti taphachuun nama salphisuun sagantaan alatti nama kanaan isinatti taphadha iddoo taphaati iddoon taphatanillee hin jira taphaaf isin waamee osoo hin jedhin sirnaan waamee itti taphate sirnaan waamee nama taphachuun ulee gadii miti ulee oli mana ofiitti nama salphisuun ulee oli malee ulee gadii miti. Kanaafuu iddoo kanatti hajjii biratti waan kana badii argee balleessitee itti jedhaan. Maarree hajjii argee galuu sii gala. Dhugee nagaan isin haa galu. Maal jettaan? Maarree ta'ettaan hajjii bira nuu deemtaniiti waan ansitti arge kan badii jedheniiti as kennadhu jedhaan. Maarree hin jedhaani kana galuu isinii gala. Dhugee nagaan isin haa galu. Maarree qaallichi kun cinaa wal jirra. Mee fuula keessa achi as jedhaani. Hajji waan dubbanna guutuu gurra dubbataa jira. Maarree dubbii sibiratti argamte argaa jirta gosti dubbii sibira argamte maarree dubbii sibiratti argamte balleessitee jirta as kennadhu jennaan. Waan kanallee baadii hin ta'e uumaa toltu se'ee dalage erga jaarsonni wanti kun sibira argame jettanii gosti nama murtanii harka isin dabru erga sibiratti argamte naa jettanii argadha. Kottu dhufe waa bakka dhanne akkamiin maaliin deebite? Maali bakka dhanne milkoonee deebine wanni isin jettan egaa isin biratti waa argitan ani isinillee hin didu obboleessa kiyya kan an shar'iifillee hin dalanne an obboleessuma kiyya jedheetumaan isa qofa miti nama biraa irratti illee dalage maan kiyya waamuunillee waan jiraati erga wanni ani taphaaf yookaan kee dalage sharrii itti fakkaatetti mul'atte erga isinillee si biratti argine naan jettan an gosa kiyya wanni diduuf hin jiru.